Eegala, eegala, si fudheni mala, injirumsi nala. Dagachiistu mukuu dhangaa koo'i mala, si qabadheen deema dhiyoo fi alaala. Si waliinan fiiga ta'ee aartiin dhiiga, barsiisaa bohaarsi dhokataa mul'isi. Aadaa dura seenaa qabsoo kan eenyummaa aartiidhaan dabaallee galabaannee deemna. Daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyee. Galaa eegala si fudheni mala, injirumsi nala. Marru kooti galaa bohaartii dhagala, barsiisaa dhagala. Galma kooti galaa aartii kooti galaa. Mucaako gamulaa miti kun. Burraaqa beekot mee? Kottu gamulaa koddu meelaal gamulaa miti kun. Gamulaa dhufe kun. Mucaako. Dad. Mucaako. Oh Jesus. Nagaa keetii mucaako. Akkasitti miti kaa. Maalu? Xiqqooshee qabbanaa. Akkas. Maal inni kun immoo eessaa ba'e mucaakoo eessaa fidde sagan? Maal beeka maal akkasitti rakka? Maal yoo nayyaanne? Nayyaanne? Ani si yaadeera si hammadheen si dubbisuu barbaade. Dad, oh my God. Dad, maal jechaara? Maali? Ati deemi. Maal amma geeni hojjaan sa'o? Maali? Nagoma ta'e. Namoonni dubbistu? Maali? Jaalatamatti beeku. Hojjaa isaa argiteettaa? Eessuma keetti baatee jaallata waan hundumtisaa jaallata nafsii masaa amaaru waaqni nafsii isaa amaaru nafsii isaa amaaru eegaan nageenya mitiya maalti jaallu jaallataan hin du'e maal teessiftanii jaallu moo jaallu dabbari weekend an xaamne bakka yeroo biraa bu'aa ka maal jaalle muudiin qabu jaalle nan xaamne weekend jaalle isa yoo miti yeroo du'e iPhone Pro Max footoon kaane footoo tokkollee keenya oh Jesus jaalle du'a gadheeree fuudhe iPhone Pro Max hin kaane moo du'a seenaa hin qabne du'e jaalle dabbara faarfannaa farataar taa'ii dabbara jaalle nan xaamne du'e muudiin qabu dabbara jaalle iPhone dhaan hin kaane muudiin qabu nan xaamne du'isa suuraan kaane poostiileen goonee fi onlaayinii irratti poostiin goonee du'asa amma taa'uun barbaade dhaabbata gargaarsaati isaa manni konsolaatiin saree namoonni biteen kana keessa galtu isin eeggati deemtee mana haaressinee bareechine Jesus fottol gal kana keessa galtu moo bareechine kanuma keessatti dhalattee guddatte kana wallaaltee mucaakoo maal ta'e maaloo mucaa maaloo waan ta'e godhanii bakki keessan ta'a ani ol galee maaliif guyyaadhaa ol galuun jaallattu asuma ta'e ani ol galee ni barbaada maali kana hin uffatamu ati sirra sirraan uffatamu ayyaana waggaatti bitadhe ayyaana waggaatti bidatte baasi kamaan akkasiin uffatamu maaliif magaalaatti malee uffatamu hin uffatamu irra taa'ama malee hin uffatamu baasi fidi irran taa'a fidi maaloo mucaakoo haaraadhaan garuu uffatichi haaraadhaan gaddareefu bitame askottu kana eeggadhu mi'a birrii guddaa keessa akkasittiin hin qabamu laalaasaa qabdamanii akkasittiin hin qabamu kana baasi siilaadha waan babbareeda kamira tees kunoo kana irran ta'a mana hundaatti geessaa baasi maaloo har'a dhufe maal jennee murteessina kana maal waa tokko hin dubbatinati dalakoo ganaa reefu dhufaa Dad. Ani mana keessan keessa galuun na gube. Waan du'i jaallatas baay'ee mana gube.
Malo please. Waan qabbanaa bishaan qabbanaa diilalloftu ishee. Please. Tole si falufu. Burraaqa. Abbee bishaan fidime. Kottu. Burraaqa kottu. Maatte gamula. Maatte? Seegi? Maatte gamula. Gamula? Maalitti isaa? Waa tokko sitti. Ati akkuma dhalatteetti jirta ganaa jijjiirama keessa hin galle. Gamula naan jettee nama biratti nan qaanessuun kana booda. Ani gamula isa jedhamu GML tti jijjiiradha. GML isa nama. Kanaaf gamulaan hin jiru. Maqaa keetum? Bishaan Maalitti? GML. Lel. GML. Okkotee ma keessaan fidaa sadii. Okkotee ma keessaa fidiif kameraa isaa fidi. What? Okkotee? Maal okkotee? Island dha. Okkotee jechuun isumatti keessaa dhugaa guddatte kan maal mucaa koo waggaama tokko gara magaalaa baatee dhuftee okkotee gidduu kanatti irraanfatta. Okkoteen beeku. Islandiin taasaa isumatti sii fida. Taasaa battee sii fida. Okkotee keessan taasaatti sii fida. Taasaa ofii keetii. Deemachinarraa. Maal kun immoo daach maal jettee? Okkotee maal fireejii jettu lafa sii fiduun qabu. Ani waan jiru. Okkotee maal? Ana okkotee maalitti hin beeku? Okkotee isumatti keessaa dhugaa guddattee dhaq. Ana okkotee keessaa dhugaa ture moo? Anaaf please firiijii keessaa naaf fidanaaf bishaan. Firiijii ati jettus hin qabnu, aayilaandii ati jettus hin qabnu, okkoteef jaarkaanii keessaa dhuga. Oh Jesus. Daach maal taate? Daach. Anatu horiidha mo'an. Sangaadha mo'an. Daach. Maal jechuudha? Akkamittiin bishaan jaarkaanii keessaa dhuga? Maal mucaa koo durisuma dhugaa guddatte. Nummaa kee kaati amma magaalaa deemtutti. Amma bara darbeetti koo okkotee ma keessaa dhugaa baate. Isa hin dur dhugaa turee fi amma iyyuu garaa koo kiyyaa saana na dhukkubaa irra sababii ta'eef kutaan shaaworii isa baay'ee xiqqoo natti erga ganamaa nan dhiqatiin jira. Ganama yeroo hin bahin nan dhiqadhee amma iyyuu nan dhiqatiin jira. Mara kutaa shaaworii ibsadha. Shaaworii? Yaa. Shaaworiin immoo maali? Shaaworiin beektu moo? Maalidhaan natti himi? Iddootti dhaqna ofii dhiqatan. Iddootti qulqullina eeggatan. Iddoo dhaqna dhiqannaa jechuudha. Yaa. Akkas naan hin jettuure. Maarree buuteeroo. Kunoo lagi qarsaa jira. Boortaan jira. Lagi kalaalaa jira. Iddoo barbaaddetti dhiqattee bashannanuu dandeessa. Jesus. Dad. Anatu laga dhaqee, anatu kalaalaa dhaqee, anatu qarsaa dhaqee dhiqadhamoo. Maal jechuudha? Ani yeroo na ilaaltu maal sitti fakkaata? Sa'aan dibicha mo'an anoolaadha. Akkamittiin lagatti dhiqadha? Maal jechuu kee? Maal dalagoo nuti jabbii moo horii taaneeti? Nu saawwa taaneeti kan lagatti dhiqannu. Iddoo dhannaa dhiqannaa iddoo bal'aadha. Bishaan baay'ee jira. Sumaafiyyuu saggaariidha. Jaarkaanii xiqqootti iddoo biraadhaa dhiqatanii bishaanii baallii xinnootti buddisanii isa keessaa dhiqatan dhiifti. Keessa bashannantee dhiqatta laga. Akkamittiin haasaadha? Waan akkasii dhiisi. Amma ani sammuun koo keessaa boogeeraati please. Amma kutaa fincaanii ta'es. Kutaa fincaanii? Kunoo buna keessatti laa kunoo gadi wiitti asirratti laa karaa sana argaa. Oh my God. Dad! Anatu buna keetti fincaamu. Maali mucaa koo fincaanii miti maal rakkoo qaba gabbuutee kunoo mana jalatti yoo kunoo buna jalatti yoo fincoof. Dad, an reettiidhaayi, ool'aadhaayi, qalamiidhaayi kan buna keetti fincaa'u. Dad, an mana keessatti fincaa bakkee deemuu barbaadu mana keessatti. Mana keessa? Waaqayyo si fariisa. Maal abbee durii asii kunoo laga sana ceetee mana abbaa wanti gajjallaatti bobbaatee deebitaa miti? Maali waggaan tokko ammuma kan akkasii godhaa? Dur lagi ce'een bobbaa ture mini amma garuu dhiiseera. Mana keessatti bobba'uu barbaada. Mana keessatti bobbaa? Ati garuu maan sammuun keessi nagaadha miti garuu. Namni nama wajjin wal loltee beektaa? Maal jechuudha? Sammuun kee sirrii miti waan ta'e si godhaniiru achi iddoo dhufte sana iddoo natti turte sun sirrii miti. An waa tokko iyyuu hin taane wanti natti bu'ee hin jiru. Akkamitti namni bobbaa mana keessatti bobbaadha? Isintu sirrii miti. Amma sa'aatii kanatti sammuun ankoo sirriidha. Amma muudiin koo jijjiirameera. Akkamittiin ooldi istaayilii fayyadamtus? Nigaa istaayiliin fayyadamtanii? Dad. Amma isin jechuudha. Yeroo baay'ee wanta bitaa natti galu tokko jira. TikTokii nan fayyadamaa kan kennaan galu. Yeroo Orofaaf moo Oro King fa'aatti maqaa jijjiirtee banatti moo bara siyaanaa kana maaf naa dhufuu dide TikTokiin kee? TikTokiin immoo maali? Dad. Oh my God. Maali mucaa koo har'a waan TikTokii beektu mooti? Waanuma akka kanaa dhageen beeku maa inni TikTokiin? Enough. Amma maal dhabiita?
ati fayyadamuu baatus birrii keessaa fixeen jira na waa tokkotu hin godhu. Wi-Fiin firiidha moo paaswoordii qaba? Kami maali ganni immoo mucaako maanni Wi-Fi? Wi-Fi sin beektu moo? Maali huni? Wi-Fiin keessa. Maanni Wi-Fi? Oh my God! Jesus! What? Wi-Fiin beektu? Ila amma reefuun gad dandaadha. Du'a jaallata caalaa Wi-Fi dhabuu keessattuu na gaddisiise daadha. Daadhi maal jechuudha? Nyaatama moo hin dhugama maalidha naangalle maalidha Wi-Fi maalidha? Gadda cimaadha kun. Kana qabdanii? Ana masa'uun. Burre! Oh! Burraqa, please kottu. Asai. Burre. Ati gurree ta'uu sirra ture. Maal jijjiiramti? Baatu hojjaa nu gattee ma fiiddoo. Guddate. Tokkaatu dhiiraa taate. Tokkaatu dhiira. Fincaallee maannati. Baatu hunda keenya bakka buutee guddattee. Anillee ol koof isayyuu miti. Yeroo baay'ee faazerii hojii baay'ee asee baay'ee na aarsee atillee iddoo kan akka ittiin jirallee beeka baay'ee ani maarseete yeroo baay'ee wanta garaagaraan fayyadama osoo yuutuubii irra jiru yuutuubii kee hankeellee barbaadaan ture yuutuubii kee kam sabskiraayib qaba? Maanni yuutuubiitti yaabamaa irran tureettoo mana dhaay abba. Ay kan isin mana sawalatti ijaarama magaalaa sana dhaay isa yaaba haa isa jiru anna dana jiru kanuma akkatti jaataa yaabbachuu hin jiru jaluma saabii. YouTubein kee subscribe meeqa qabaan jedhi an qosa irra jiru. Kabra qaraabii immoo maanni kabra inni dhumma maallaa. Oh God. Sabakara miti. Please. Oh my God. Maala sabakara. Jesus. Maala. Sabakara kabar. Subscribe si jecha. Amma yoo jirta. Maal seet? YouTube irraa fayyadama. YouTube jechuun kan addunyaan taa'ee ilaalu jechuudha. Bilbila tachiin qabdu. Tachi akka kanaa jiramini mana keessa hin jiru. Daadiin qabu. Akka isaa xaa wal xaragan kana. Kana jechuun rakkoon kee akkamittiin tachiin qabdu. Dhiirri tachiin qabnee fi durbi paantiin qabdu tokko. Lachi jettu kana si baraachisu. Oolaan ishee kana fayyadamu. Barbaadu maal jechuudha? Maallaa godhaa kun. Itti fayyadamtaan siin jedhe. Maallaa godha siifumaa godhe. Oh Jesus. Maatii kamii kennu? Wayyaa naan bittu iddoo isaa wayyaa naan. Naan bittu. Furatu? Naan furadhaa garuu maal lafaa furadhatti erga. Amma furadhu. Abbaattiin kennaa gurguranii wayyaa surrii na horu. Gurguranii? Maal? Eessa kaa'e? Oh Jesus. Eessa kee kaaku? Maal fakkata? Deemi. Gelo. Maal? Deemi. Ashe. Tole. Galatoome fayyaatee ulfaadha. Maalo? Galatoome. Oh Lord. Jesus. What? Maal jechuudha? Maal inni lafa qabu? Galatoome. Hangafa koola maali? Dad. What? Oh my God. Deemi. Burraa qaba. Fayyaatee waaqayyo si abbisu ga'a. Oh my God. Gooftaan si abbisu dhugaa. Biyyi jijjiirame. Situn jijjiirame. Ondoftuu jijjiirame. Akkamittiin isin jijjiirame yoo kana geessan. Maal mucaakoo waan ta'e hin jijjiiramne yeroo itti kunoo mana mara ganneerra akka durii yoo miti. Lafa dhoqqee horiitiin lollaan akka durii awwaara keessan jirru. Akkamittiin jijjiiramne haa ta'u isin hin jijjiiramne ergatte ati immoo erga jijjiiramte fuuteettaa haadha manaa qabda. Jesus. Ana fuuteetta? Haadha manaa fuuteettaan jedha. Siingiliidha daadha. Maalidha siingilii maqaa haadha manaa keetii? Siingilii jechuun hin qabu jechuudha hin fuune jechuudha. Garuu hin fuune siingiliidha jechuudha. Siingilii hin fuune jechuun siingilii jechuudha. Hin fuune jechuudha. Atis hin jijjiiramne jechuudha akkas taanaan. Mee fireendii seedhanuu hin qabdu? Girlfriend jechuun keedha? Maali kun kanammaa afur shanan tokko qaba. Afur shanii? Shan immoo maal si gooti immoo boloota kee isaaniifis qopheessaa jirti. Maal jechuudha? Ani waan sitti mukeessaa jiru. Hin baay'ate jechuudha. Eega maal tokkuma malee futaare? Hojiitti biizii ta'ee raawwadheetanii kanaafin shan ja'a du'e jana malee kuniyyuu xiqqoodha. Hojii biizii na godheen dhiise malee moor 10 20 ani kana maal si godhan jedhamsu namni sun maal si godha? Ati nama tokko nami shan maal si godha?
Ani Anaada kee malee eenyuun hin fuudhe. babal'istee fuudhuu qabda. Ati garuu sammuu kee nagaadhaan. Maal jedhu maal? Kanumti naan galle erga silaa naan galleedha mucaa koo. Dhuguma sammuu kee kun nagaa miti. Daadhi maaliif? Yookaan mee waa tokko natti waa tokkon si gaafadha daraa kee nan dhossi. Nama wajjin wal loltee beektaati erga mana kanaa baatee. Daadhi an nama wajjin ol loluu miti magaalaa keessa yeroo hin deemu sittan hima. Maaliifin siin jedhe beektaa? Yookaan sammuu kee kana si rukutaniiru. Yoo sammuu kee kana namni sun rukunne ta'e qoricha sitti godhani. Daadhi nan barreeti eenyuun na rukuta? Anaan tisiisnetti hin buutu. Asitti immoo seenaa koo babal'isee sitti immoo ani yeroo magaalaa keessa ture sitti siin jedha. Akkas yeroo inni sana reebuu natti bu'u miti. Achitti na ilaalanii yeroo inni boodii fadhee bahu jaappoonii fadhee bahu achitti na ilaalanii booykaa booykaa booykaa. Maaliif booyi siin jedhu? Beetu booykaa. Yeroon ani immoo maaf booyi siin jedhu akkamitti boosa namni fayyaan akkamitti boo'a maaliif booyi jaasu? Booykaan beektu booykaa jechuun aaktarii cimaadha. Fiilmii kan hojjetu nama cimaa nama baay'ee namni sodaatu kan biraa kana dhufe miti. Akkas yeroo inni bijaamaa uffadhee deemu achitti ni ilaala. Jeetilii dhaadhee inni kaan buna lafa kaa'ee inni kaan immoo gilaasii isaa akkas godhatee jeetilii dhufe. Inni kaan immoo haadha manaa isaa gadhiisee jeetilii dhaadhee karaa naa godha. Achi immoo yeroo inni aarii ija diimeffadhee akkasitti hin dhaabbadhu. Vaandaamii turfee karaa irraa naa godha. Eenyu na reebuu danda'a? Eenyudha isaan immoo jeenteleef vaandaamiin eenyudha? Jeetilii vaandaamii siin jedhe malee akkuma xiyyatta haa ta'u eenyu isaan eessa isaan? Gootota faranjii dadhaadha. Gootota faranjii? Yaa. Chiina fuudhe reef maraatte ati reef maraatte sirriitti. Reefu maraatte. Maal? Ati maraatuudha malee nama nagaa miti. Silumayyuu shakkaan ture kunoo reef maraatte. Ati akkamittitu Laggasaan fa'aa Taaddeen fa'aatu jiranii akkamitti ati gootota faranjii natti faarsita? Dad, listen me, Dad. Itti sii dhufuu fedha. Itti sii dhufuu fedha. Amma ni achirraan teekinooloojiidhaan sii dhufuu barbaade malee amma yeroo baay'ee yeroon akkas magaalaa kana keessa deemu maalaan jedhu akkasittiin yeroo hin deemu deemsuma koo ilaalanii ija koo ilaalanii waaqoo guutuu dhufaa akkasittiin ilaalanii keessa ba'anii sittanii isa hin waa tokko sodaanne qawweeffaan sodaanne maal jedhu Taaddee birruu darbaara Taaddee dhadhi na waamu kana du'eettaati. Iji keellee waan hundi keellee Taaddee fakkaataa jiru. Taaddeetti na fakkeessu. Ani jechuudha abiddaan sodaadhu. Qawwee tokko hin sodaadhu. Boombii irraan fiigu. Boombii natti dhokee dheem fiigu. Laggee dhufee laggasaa naan jedhu. Abiddi maan bobayin lafarra maan bobayin. Oomaan sodaadhu. Waa'ee kana gootummaa Oromoos qaban. Kanaaf abiddi bobayeeyyuu nama waan baqanneef. Alakkoo akkas naan jedhi malee. Akkasitti na boqochiisi malee. Eenyutti baatee badda? Sanyii abbaa keeti. Akkasi ilaa dhalakoo malee. Warri kaanii goota faranjeettee callistee maqaa meeqa sitti baastu? Dhiisise. Akkanatti himte kana taateenna sirrii mata dhiira. Kana boodas sodaachuun qabu. Homtuu si jilbeenfachiisu jiru. Waan barbaade yoo ta'e homtuu tokko illee sin sodaachise. Gootummaa koo namni maqaan dha. Eessaayyuu ka kaasu. Jaad ham hero. Gootan jennee abba. Homaa sodaadhachaa turre. Xiyyitii boombii sodaadhachaa turre. Maal kun gadheen kun sodaattuun kun ati taaddasaa maaliif taaddagaadha malee? Maal kun hin jolle? Haxishoodhaan fiigaa kun qawwee boombiin sodaadhu naan jechaa. Maal abbi asumatti na ultee deemtaa? Maal okolee wayin sitti fakkaadha moo? Gurraaqa? Maal ta'e? Kottu mucaan nu ajjeesee sokke. Ani gootii faranjii sadhamne gootii Oromoo sadhamne nama meeqa natti gadhaa oloo maal sodaadhu? Boombii meeqa ona biratti yoo waan meeqa ta'een sodaadhu anas haxxiffannaan bahee bade. Waa'ee gootummaa isaa miti nama maraachanii nutti ergu koyi. Sammuu isaa siluma gaafa inni dhufeen yeroo manni jaallataadha akkasitti dhaabatee afaan nu hin beekneen dhaabatee boo. Faarfannaa si'aa ture akka kanatti maraatu taanaani.
Sannabe jaalatarra sannabe. Hindi kame. Maaltu jaalataa maal iddoo isa du'e? Ana awwaalamne malee isa du'e. Maal waaqayyo dadhabbii koo maal mucaan itti dadhabee guddisee maal waaqayyo maal si godhe. Eessa dhaqee? Asumarra biyya sokkee kun asuma tooteenya asumnu ana xiffadhee naan fiigee badee lafa akkuma kana dudduuba gajjallaa kanarraan ba'ee fiigee sokke. Nama ajjeesuu deema amma nama ajjeesuu deema. Nama ajjeesuu qabamee maara maraateera nama ajjeesuu deema rakas sansalata morma isaatti dhuun qabnee. Du'aara kamitti nama jira ajjeesu. Maraateera qabu maali qaba qabnee na dhaqeen fida qabnee na yaa hidhamu. Yoo baraa maal nu agarsiisa. Amman kana wajjin taa'ee hafe. Otoo hojii tokko lama hojjetadhe maa deebitee natti galte maraattee na maraattisu. Barsiisaa dhagala galma kooti gala aartii kooti gala.